itti kan jijjiirraa maqaatii fi birrii hafe naa kaffaluu hin dandeenye an birrii sana jiruuf hin dandeenye kanaaf itti kan makiinaa sana hin bitanne obboleessa koo bitachuudhaaf walii gallee ishee duwwaa kaffalee itti fayyadamaa ture. Maallaqni itti kan kaffale miliyoonni tokko sun akkam taa'e? Itti kan waa jiru kan Oromooti taasifamu birrii isaa waan biraa qabu waaqa isaa waan biraa qabu ergan kan waggaa tokko itti fayyadamte siin dhiisa siin gaafadhu jedhee ishee fudhate siin biraa qabu fudhatee raawwatee. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Tokko hireedha. Tokko kami fakkeenyaaf. Hireen jira kabbitoo kan jedhu kan mucaan cimaan tokko dhiyeessaa ture sagantaa baay'ee jaallatamaa jira. Kan kumsaatti hirreetti sii deebi'uudhaaf isa dhumaa jechuudha. Kumsaanii hiree hojjechuudhaaf gaafa dhufee dhaabbata sadii irraa ispoonsara argate. Kumsaan dhaabbata sadii Awaash Baankiidha. Oromiyaa Turizimii maal akka ta'e maqaa isaan beeku kaampaaniin tokko jira, dhaabbanni tokko jira. Awaash Baankii, Awaash Inshuraansii dhaabbata adda addaa irraa argatee dhufee gaafa walii gallee ispoonsara fiddeettaa ishi bakka adeemsifadhu. Kosti sheeringii illee waliin galle isa wajjin immoo waan si ajaa'ibu keessa. Kosti sheeringii jedhamu sana galii sagantaan kee fedhu ispoonsara sagantaan kee fedhurraa birrii ammana fudhannaa birrii ammana fudhadhu illee jennee ni beektaa waaqayyoo kan beeku sitti maal. Akkatti sagantaa gaggeeffatee sagantaa isaa tola televezyiinii fi bira deeffachaa erga ture booda waggaa dheeraa yeroo dheeraa erga deeffachaa ture booda kaayitiliin ispoonsara isaa gaafa jalaa dhumanii innis itti dhufee qopheessuu hin dandeenye qadqunee sagantaa qilleensaa duwwaan bisee dhaabee jechuudha. Yaammaa dhiqannaan sagantaa sirriitti fiduu dide yeroo qilleensaa duwwaa ta'e gaay'ee akka malee chaalenjii gaafa taanu inni sagantaa sana iddoo yeroo qilleensaa kan biraatiif ramannee gola sii kennee tajaajilamaa turte amma immoo waggaa amma kana yeroo qilleensaa ture tursite amma deebi'ee ispoonsara argattee saatalaayitii kaffallaa. Standardii FIB nama itti fayyadamaa jiru chaanaaliin keenya ni jalqabarra ture qarshii 450 kaffalama saatalaayitiidha. Amma saatalaayitiin keenya firiikwensiin nu amma irra jirru kwaalitii guddaadha waan ta'eef qarshii Itoophiyaa 600 kan kaffalu gaammansi kaffaltiin keenya kanaadha. Akkati kaffallu nuuf waaqayyo beeka maal akkamitti tola naa adeemsi jetti na gaafattaan jedheen. Isa booddee waa'ee itti kaase waa'ee namaa kaase sooshaal miidiyaadhaan kaampanii irratti geggeessinaa naan jedhe. BBC irratti geggeessi rakkoon qabu waa barbaade irratti geggeessi dhugaan mucaa waaqaati kanaadhaa hin kennuun jedhen. This is cause of action bakka kan humsaa jechuudha. Kanuma wal'aanne waa biraan hin jiru. Jechaa turetti ispoonsara argate persentii dhibba qophaatti fayyadamaa ture. Persentii dhibba qophaatti fayyadamaa ture. Booddee nammoo ji'a saddeet booda gaafa inni ture yeroo barbaade amma ispoonsara argatutti kutee gaafa ispoonsara argatu immoo gaafa itti deebi'u kosti sheeringii malee hin ta'u hin jedhen. Kanatu jira jechuudha. Nuyi daa'uun yoo sagantaan kee ispoonsara argatee nus ispoonsara saganticha irratti ni arganna taane isa irra darbee qarshiima kudhan si gargaara yoo ispoonsara arganna jennee ispoonsarichuma hin arganne sagantaa isaa irratti jiru. Sagantaa isaa birrii tokko nuuf hin galchine isaaf garuu moorsaan yoo yarate qarshii 500 yookiis miliyoona tokko argateera jechuudha. Nuyi birrii tokko hin argine saatalaayitii dhiyeessineefi. Dhimma konkolaataa Weellisaa Tafarii wajjin wal qabateeti yaadota adda addaatu ka'aa turanii isa sana gabaabsitanii nutti himuu dandeessu laata? Egaa naasuu illee ture garuu egaa jettee baay'ee ka'aa ture waan ta'eef ammallee ka'aa jira waan ta'eef nan dubbadha. Itti kaanii konkolaataa hin qabu ture, konkolaataa bitachuuf ture. Konkolaataan immoo konkolaataa kan kaampaanii gooti tokko gurguruu kan ture. Konkolaataa sana birriin qabu yeroo sana birrii akkasii walitti qabadde konkolaataan bitadha jedhennaani kunuutooti bitadhu baay'ee jennee konkolaataan suni yeroo sana mataa kan isaa miliyoona 3.7 miliyoona 4 baasaa jechuudha konkolaataan suni jechuudha. Isa booda waliigallee amma miliyoona 1 lafaa qaba. Isa kaan immoo hojjedhee guluma gargaarree sii kaffala. Nam bitadhaa jedhe. Eenyuun biratti walii galle? Galaanaa Gaaromsaa Jaamboo Jootee itti ana
obboleessisaa jiran itti fakkaata. Isaan kun warra waliin turreedha jechuudha hiriyoota hin jaalladhuudha jechuudha. Isa booddee deemnee dhimma kana haasa'uudhaaf Adaamaa deemnee itti qaanee qarshii miliyoona tokko qabu sana galii godhee konkolaataa miliyoona 4 sana itti kennee jechuudha kaffaluu. Which means bittaan raawwanne waliigalteen gurgurtaan raawwanne waa walii farramne hin qabnu bireen kaffalamne waan ta'eedhaaf persentiin 60 waliin kaffalamne waan ta'e jechuudha. Persentiin 60 persentiin 70 hin kaffalamne waan ta'eedhaaf waliigaltee bittaa gurgurtaa raawwachuu dandeenyu. Qopheeffadhu gaafa kaffaluu dandeessu waliigaltee raawwanne jijjiirama maqaasii raawwannaa jennee konkolaataa fudhatee waggaa tokko itti fayyadamaa ture itti kaan jechuudha an kenneefi. Waggaa tokko jechuun konkolaataan sun ji'aan yoo kireeffame salphaadhumatti 30,000 kireeffama konkolaatichi ji'aan jechuudha. 50,000 guddaan kireeffama konkolaataan suni konkolaataa kana waggaa tokko oltu itti fayyadamaa ture itti kaan. Birriin inni biraa qabu atuun tilmaamna ta'eeti birrii miliyoona tokko ol baasa birriin isa biraa qabu jechuudha. Konkolaataan sun atuu konkolaataa sana hin kireeffate ta'e birrii miliyoona 2 ol kan inni kaffalu itti kaan. Birrii miliyoona tokko kaffalee isa booddee birrii sana argachuu hin dandeenye ni walitti deebi'uu hin dandeenye itti kaan jijjiirraa maqaatii fi birrii hafenaa kaffaluu hin dandeenye an birrii sana jijjiiruuf hin dandeenye atuma kanaan jirru konkolaataan dhimma kan biraatiin naa bilbiluu dhiisee konkolaataa isaas fudhateera naafis hin bilbiluu cal jedhee anis gaabbineetti kenneen dhiisee isa booddee konkolaataan isaa sababa biraatiin qabamaa jechuudha konkolaataan sun. Namni mana murtiitti hojjisiisee sababa biraatiin itti godhee jechuudha. Gaafa kana naa bilbile jechuudha. Inni ilaalle soolfi goona jennee amma sana rakkisa soolfi goona jennee itti adeemuudhaaf yaalii gaafa jennu wanti haala yaadne namuu hin dandeenye wanti gochuu qabnu maalidha? Amma isa waggaa tokko itti fayyadamtes hin gaafadhu. Waa tokko hin gaafadhu. Birrii keessa miliyoona tokko immoo 100,000 itti dabaleensi kenna miliyoona tokko 100,000 fudhadhu. Dubbii keenya haaraan finnaa nan cita morma gochuuta jedhee itti qaana. Gochi akkana caalaa waa gochuu hin danda'u waan hin ta'eedhaaf. Ani isanii waggaa tokko itti fayyadame sana bilisa dhiisuufidha. Isaan kaffale immoo haa xiqqaattu birrii xiqqoo isheetti dabalee immoo akka isaa wajjin wal hin dhabnee fi isaaf deebisuuf dirqama waan ta'eef wanti gochuu danda'u kana qofaadha waan ta'eef kanumaan gochuudhaaf yaalii godhe na didee jechuudha. Irratti egaa dhaqee poolisiin na himatee guyyaa 5 ol dhimmi kun dhimma hariiroo hawaasaati dhimma siviiliiti dhimma mana murtiitti geessanitti maal wal jedhan miti dhimma hariiroo mana murtiitti wal geessanitti dhimma poolisiitti wal geessanitti wal himatan miti. Gaafa mana himatu nama murtiisee warra mootummaatti wajjin walii galee na himate jechuudha dhaqee. Torban tokko na eegsisee isa booddee mana murtiitti dhiyaadheen manni murtii wabiidhaan na baase anaan. Wabiidhaan na baase jechuudha. Wabiidhaan gaafa na baasu warra tikaatii wajjin walii galee warra mootummaa warra biyya keessaatii wajjin walii immigireeshiniitti eessatti lammiin yoo biyya keessaa baate akka hidhamu yoo biyya laatee biyya keessa galatee immoo eerpoortiitti qabamee akka hidhamu sirkulaariin itti warra tikaan irratti dabarsiisanii itti kaa waliin ta'anii jechuudha dhugaa sitti hima. Isa booddee odeeffannoo waan ta'eef ani akka tasaa immoo durseen beenu baay'ee nan jiraan. Inni gahee waan godhame sana waan jarri godhan na barbaadu kaa yeroo sana kaa itti kaan wanti isatti faraduu hin dandeenye waa tokkotu jira. Birrii kee kana sirratti kaffallaan sii binnaati namitti kana wajjin araaramin jedhee itti foozoo ture jechuudha. Warra amma sirban kana warra sooshaal miidiyaa irraa sirban kana warra bilisiginnaan narratti bite waca mana hidhaa keessa taa'eera mana hidhaa keessatti erga nagalchee booddee itti kaan jechuudha. Mana hidhaa keessa erga nagalchee booddee birrii miliyoona 2.5 naa kennitu malee baatu asiinaan jedhe. Yaa itti qabarri kan keeti borummoo barri kan guutuu danda'a dhiisiin jedhee nan baasitti maa. Hin farramu hin kaffaluu birrii miliyoona tokko tuqaa tokkoon kennan jedheen mana hidhaa dhufanii jaamboolii dhufee galaanaa dhufee wadalee dhufan jechuudha. Dhiisi kan erga akka jedhe kun dhumu birrii miliyoona tokko tuqaa torba kaffaliifi naan jedhan. Sammuun koo kan natti nan himanne waan hin himanne watuma dhukkubatuma na madaa na kulkuluutanini
soba waan ta'eef jechuudha. Jarri sunis ani inni akka walitti deemnu akka waliin lolli jedhii godhan malee itti kan birrii miliyoona tokko ala waa'ee makiinaa sanaatii waan kaffalee kan qabne beeku innis birrii miliyoona tokko ala kaffalee yoo jedhe dhiyaatee haasa'u innis jechuudha. Hin binne makiinaa itti qaamatii kan birrii miliyoona tokkoon konkolaataa birrii miliyoona afurii bitatu eebbisa hin danda'amu. Xiqqaarraa ani waan fayyadame hin qabu itti kan fayyadameera horii sana immoo birrii guddaa yoo kadhate ishi birrii miliyoona tokkoof kuma dhibba tokko fudhadhuuti iseerraatti kuma dhibba jaha boodensii kaffalaan nama morma kootti taphaleen ta'uu inni deegalallee jechuudha. Cheekii mana waajjira poolisii keessa ta'e mallatteessu yaani. Sigala waaqayyoo kan beeku waajjira poolisii mana keessatti cheekii mallatteessu yaani sittani maali. Akkasuma akkas godha maaliif kana naasaa warraasaan eenyutu anis immoo waaqayyo dhimma kana jiru waan haasa'amaa tures nan beeka maaliif akka haasa'amaa ture eenyu akka haasa'aa ture nan beeka kanaadha kanarraa kan hafe itti kaan makiinaa sana hin bitanne obboleessa koo bitachuudhaaf walii gallee ishee duwwaa kaffalee itti fayyadamaa ture. Maallaqni itti kaan kaffale miliyoonni tokko sun akkam taa'e amma? Itti kaan dhugaa jiru kan Oromoon taasise callee taa'uun irra jiraatu. Ijoollee horii kan isaa sun qabu irra gaataa dhugattiin ba'uu qabdi jedhatu dhugattiin abaatu hin ture malee kaffaluuf hin danda'amu birrii kaffaluu danda'ee miti jedhan. Garuu sababa inni artistii ta'e soo barrattanii dhugaan ba'u beektaa waan inni itti namanne waan akka isaan taane hin godhuuf yoo inni na amane garuu itti dabalee illee kaffaluuf hin danda'an. Kanaaf hamma dhugaan kun baatutti anis callee ilaalaa inni karaa barbaadeen kaffalchiifachuu danda'a waan barbaadeen deemuu danda'a. Ani garuu dhugaan sitti himaa gaafa isaan cheekii nama latteessisan sana ani gaafa sanas sigala amanattiidhaa keessaa bahuun dubbii qabbaneessuuf jedheetan malee haqa koo itti kaan eenyuun caalaa naga goosaaf kaffalaa nan jaalladha nan kabajaa isa gargaaruu intenshiniin godhuu sanaa erga inni kana erga akkas hamma kana maqaan koo itti bada jedhee yaadne ani beektaa ittan miidhame waan isaaf gaarii godhe ittan miidhame soo itti kaan kan gochuu qabu birrii ammana kanatti biraa qabdu naa deebisi waan itti amante immoo itti dabale naa deebisi jedhee haasa'u waan dalgaan waan humnaan na sodaachisee na eegsisee poolisiin agarjee karaatii kaatiin karaa maatiin birraa fudhachuuf yaale sana baay'ee muufadheera'anii baay'ee itti gaddeera'anii takkaa hin dubbanne illee dubbadhu waan jedhameef garuu nan dubbadha baay'ee haasa'amaa jira waan ta'eef waa'een konkolaataa isaa seenaan isaa kana fakkaata rabbiin sodaattu naa ta'eeti isas waameeti meeqa biraa qabda maan walii galteen keessan jedhee haasofsiisi isa booddee dhuguma lammiin itti qaamii miidha jedhanii waan Oromoon natti muree fudhadhaan jechuudha. Kana dhugaa isaanii bira darbuun barbaachisaa waan ta'eef itti qaanii waa'ee itti qaatiin seeraan ala miidhame akka malee miidhame anatu miidhame itti kaan hin miidhamne birrii isaa aayitii ta'e birrii isaa waan na biraa qabu haqa isaa waan na biraa qabu ergan kan waggaa tokko itti fayyadamte siin dhiisa siin gaafadhu jedhee isee fudhate isee na biraa qabu fudhatee raawwatee anoo kuma dhibba tokkotti dabalee fudhatee raawwatee taankii jedhee jaalaan na biraa deebi'utu qabu waan barbaade gochuu biyya kan samaayee gadi buusee lafa barbaasutti akkasitti of yaaduu isaatu kan hunduma isaa fidee amboonis immoo eenyuun itti qaamiti abbaa fi eeyyoo ta'u dhugaadha waan ta'eef abaluu maqaa kee bada maqaa kee akkas ta'a maaloodhaan sodaadhee waan itti namanne waan itti fayyadamne namaa gochuu danda'u itti qaana dubbatu dhugaa kana ijoolleen obboloota kootis yaammoon fa'aanis ijoollee qablaqa qabu ba'anii kanaa walitti kenna jedhanii natti dubbatanii ani isa booddee dhugaadhaaf jedhe ani taa'e sa'aatii kamittiyyuu waan itti qaawwate.